barreeffamee jiru waan barbaadde dawwaltee riippoortii gootaa jechuu. Federaal poolisiin aksesii kennee jira. Viidiyoolee riikardi gootee ergitee fi qabsiisuu dandeessa namicha sana. An alhamdulillah seeraaf heera eeggadheen jiraadha. Garuu gidduu kana batalee sooshaal miidiyaa irratti suuraa koo maxxansuudhaan suuraan ani warra beekamtii biyya bulchaa jiru wajjin suuraan qabuun maxxansanii inni maaliif hin hidhamne inni maaliif akkan hin taane jedhu. An kanaan dura biyya kana keessatti namni ituun balleessin hidhamaa bahee jibbiinsaan hidhamaa bahee sanyiidhaan hidhamaa bahee. Alhamdulillah mootummaan kun garuu sanyiidhaan sin hidhu. Jibbiinsaan sin hidhu balleessaa yoo qabaatte garuu namni si dhiisu hin jiru. Kanaaf jennaan dhaamsa naamumaa inni yoo balleessaan argitan hanna koo beeknaan nama birriinsaa nyaatame jiraannaan 911 irratti dawwaltanii federaal poolisiitti riippoortii gochuu hin dandeessu. Kun hoon jiraanne garuu mootummaan kun lafaa ka'ee maaliif nafaarsite yookiin immoo maaliif wayii mootummaa dhoofte waa hatteetu jedhee lafaa ka'ee sin hidhu. Kana dhaamsa kana dhiyeeffachuun barbaada mootii koo. Ulfaadhu dhaamsa bareedaa dhaamtee waanin si gaafachuuf aduu hundaas keessatti walitti qabdee deebistee galatoomii. I think dhaga'uu jirtan na fakkaata hundi keessanuu. Tole mee karaa itti aanutti Mansuur egaa akkuma reefu jettee namoota hedduuf guyyattis qarshii kumarraa hanga 10,000tti namoota harka qalleeyyiif nama si gaafatan kaaddis ni kannitaa. Karaa hojiitiinoo hojii kan keessatti namootaaf hojii uumte namoonni si bira hojjetan ni jira moo hojii matuma keetiif qabda namoota hedduuf hojii uumtee jirta waan qabdu kanarratti? Alhamdulillah biyya Itoophiyaa keessatti dhaabbata 7 qaba. Dhaabbanni 7 kun mootummaadhaan rijistar ta'ee laayisansiin bahee fi tiin nambarii qabaatanii mootummaaf taaksii kaffalaa kan jiran 7 kana keessaa 6 warrumti TikTok irra jiranuu dargaggoonni 4-5 ta'anii aayidiyaalatti fidanii ilaa Mansuur kana hojjechuu dandeenya. Birrii muraasa dhabne, birrii miliyoona 1 dhabne, miliyoona 2 dhabne, 500 dhabne, kiraa ofiisa dhabne garuu biizinasii keenya kana naan jedhanii na amansiisanii biizinasa sanattis ani amanee jiraa waliin sheerii parsantii 40 amma 50tti fudhadhee kanan hojjedhu 6tu jira. Dhuunfaa kiyyatti kan hojjedhu immoo tokkoon qaba kan mataa kooti. Kana jechuun hojjettootaaf waajjira keessa kan qacaramanii hojjetan kanarratti immoo warreen humti aayidiyaa kana fidanii jedhan immoo an waan hin qabu xiqqaattu malee invest irratti godhee hojii uumee fi jiraafis abbaa qabeenyaa jaras taasisee anis immoo wajjin fayyadamaa kanan jiru 6 seerri kan beeku inni 7ffaa kan mataa kiyyaati. Kanaafuu nama baay'eedhaaf lakkoofsa isaa himuu gatiin hin barbaanneefanii hojii uumee ofii jaraatis immoo akka jarri kara horiitti seenanu akka jarri guddina keessa seenanu godhee fi kanan jiru namoota baay'eetu jiru. Alhamdulillah ETV'n illee waggaa 2 irraa waajjira 5-6 dhaqee kana akka dookumentariitti dhiyeessee jira Google godhanii gaafa argan ilaalu. Wow. Mashallah. Namoonni tokko maybe ati TikTok irra waan jirtuuf namoota waliin gastii or akkanatti waan waliin haasoytuuf namoota kana waan maallaqa qaban ittiin fakkaatu ta'a. Amma anuu shookiin ta'e yeroo bikka 6 akkanan qaba yeroo naan jettu hin fudhatan siigalee maybe gaafa Itoophiyaa dhufne ni daawwanna waajjiroota kan keetii inshallah. Galatoomii waan hedduudha waan hin dhagahin sirraa dhagootti jira. Mee Mansuur akka si agarrutti gaareefu akka tuyitetti ilmoo akka qabduu fi bultis akka jaartee turte amma immoo yeroo wanni hundi si guutamee jiru kanatti waan hunda osoo qabdu Mansuur maaliif bultii hin qabatin? Bultii dura immoo jaalalaan qabamtee ni beekta yoo qabamtee jiraatte yoomi ka jaalalti haalaan akkaan si qabda sanboodoo maaltu ta'e jalqaba kanarraa nu himi sanbooda kana bultii deebinaaf. Galatoom yaani muslima alhamdulillah muslimni immoo hanga 4tti fuudhu ni heeyyamamtii fi kanaaf jennaan an amman 4 ga'utti haadha warraa qaba jedhee hin haasa'u gaafa 4 ga'e garuu haadha manaa qaba jedhee arfanuu niqaabaan inshaallah nan mul'isa. Ammaaf garuu haadha manaa qaba jedhee hin haasa'u. Gaafa 4 ga'e garuu afraffaan kunoo kana haadha manaa qaba jedheen Akkam bikka takkaa guuttee moo wal jalaa hiitee?
لا afur al tokkicha tun ta'in afur gaafa ga'anii jedhanuun haadha warraa qabaa jedhee naasaa ijoolleewwan hin qabamu. Ijoollee tokko tun ta'in ijoolleewwan qaba. Ijoolleewwan jechuun lama ol ta'uu danda'a, sadii ol ta'uu danda'a, garuu tokko oli. Wow. Si galteetti dubbiin? Galte. So Mansuur bikka namni eegu jinjanaa fi jaalala laayifii akkasii keessan jiru jechuudha. Bikki inni jiru bakka biraati. Bakka sunnaa nabii hordofuu haadha manaa afur guuttatee akkasitti sanbooda akkasitti taa'uudhami. Bikka itti jirtu bikka sani malee bikka amma jinjanaa fi kana keessan jirtu jaalala maalii kana ala jirtu. Alhamdulillah anituuni nama jana ta'ee ituun viidiyoodhaan dubaratti naasaa ta'ee ituun voice messageidhaan akkana dubartii wajjin jana ta'ee waggaa afur TikTok kanarra hin jiru ambar. Viidiyoon natti hin argamne hin jiru. Out of sharia, out of humanity illee kataate. Suuraan natti hin argamne hin jiru. Sagaleen natti hin argamne hin jiru. Garuu alhamdulillah ala diin al-Islaam waan koo hunda Isliminnaan koo na sattaree na qabee dubartii ajnabiyyee wajjin haasa'uunis viidiyoodhaan wal ilaaluunis voice messageidhaan wal janajjanuunis sharaan gatiin eeyyamneef kanan godhu. Mee namni Mansuur viidiyoodhaan na janajjanee kunoo screen recording qaba namni jedhu jiraannaan baasee maxxansuu danda'a. Ituu jiraates immoo amma wona namni na dhiisu hin jiru bari kana. Maqaa na balleessuudhaaf, jaalala isaa dabalfachuudhaaf, wajjin akkana godheera jechuudhaaf namni hin goone hin jiru. Alhamdulillah waggaa arfan kana xiqquma ishee beekamtiin kun eegii dhuftee booddee Rabbiin waan hunda keessaa na sattaree umriinis immoo gaafa deemaa deemu barri jireenya kee keessatti wanti hunduu Rabbiin gaafa see sirreessaa deemu diinitti galaa dhufta bara. Alhamdulillah akkan sila siin jedhe jireenyi koo jireenya baay'ee easyidha. Nama easy today is my day jedhee nama jiraatudha. Kana keessatti immoo Rabbiin riskii guddaa naabanii jira. Biizinesan sila torba siin jedhu biyya keessa jira. Isaan ala garuu biyya alaatiin hojii gurguddaan qaba. Alhamdulillah. Kanaaf jennaan dubartii janajjanuun barbaadu naataanan akkuma sila siin jedhe afur gaafa ga'ee jedhu miidiyaa irratti baaseen amma haadha warrootaan qabaa jedhee naasaa jechuudha. Wow, okay. Mashallah. Mansuur, okay, kuni amma efa guddina keessa dhufte gaafa dardara turte sanitti jechuun jireenyuma keessattuu jaalalti gaafa dardara okay waan dabre keessaa sin qabne tasuma namni tokko akka ijaanis ta'e onneen nama itti si butamtu dardara ta'e an ni jira jee yaadu kan qabamin gaafa sanitti jaalalti tasa xiqqollee sin qabne jaalala wanni jaamu kun. Egaa nuyi nama as a human being wanta kana happening ta'a garuu seenaa sana yoon sii kaase jedhee seenaa lama wayii gatiin qabuuf seenaan sun biyyattii keessatti hin beekamti. Namoonni sun immoo jireenya mataa jiraa qabu. Nama biraa wajjin jireenya qabu. Ijoollee horatanii jiru. Personaalii jireenya namaa jeequu gatii ta'eef wayii sana please ituu dhiisne wayya sun jihilinnaadhaan ala ituu beekumsa hin qabaatin waan taate gatii taateef isa deebisee wayii isaas kaasuu hin barbaadu. Alhamdulillah arra garuu Mansuur janajjanuu keessa jiru. Mashallah. So ammatti dubartiin maybe carraan ni jira jechuudha. Dubartiin ulaagaa ati fuudhuu qabdu guutu yoo jiraatte ammallee Mansuur kara fuudhaa sanirra ni jira jechuudha. Dubartoonni san carraa isaaniitti fayyadamuu ni danda'an akkasuma moo cufame. Cufaan kun kunoo kan biyya alaati malee banaadha ammayyuu. Okay, dubartoonni carraa kanatti fayyadamaan dhaamsa gayyaa. Mee Mansuure bultii namaa maaltu diiga jetteeti yaadda? Akka nama bilchaatee akka nama waa'ee bultii beekuu tokkottis bultii namaa kana maal faatu diiga? Wantoonni bultii namaa kana diigan maal faatu? Tokkoffaa wanti guddaan kan bultii diigu sabrii dhabu. Sabri maan afaan Oromootiin obsa dhabu. Wallahi Rabbiin obsa sii kennee jennaan meeree jechuun waan guddoo bultiin waan guddoodha bar. Rabbiin bultii sii kennee jennaan tokko obsuu danda'ee jennaan jireenyi sun akka gaariitti deemuu danda'a. Parsantii 50 ol namni obsuu danda'ee jennaan jireenya isaa keessatti bultii isaa kunuunsuu danda'a. Bultii isaa immoo bulfachuu sinuma danda'a. Maaliif jedhe yeroo baay'ee shamarran gaafa bultii keessa seenanii jedhanu abbaan manaa anama fakkeenyaaf almost close to 41 years
nama waggaa 41 jiraateedha. Nama haala baay'ee qabuudha. Alhamdulillah haala badduullee hin qabu. Garuu haala ofiin jiraachuu beekaa. Hojiidhaan biyyaa ba'uu ni jirti. Thank you. Nama bira ooluun ni jirti. Kana keessatti jalqaba ji'a ja'aan sana waggaa tokkoon sana sabriidhaan dabarsitee jennaan wallahi wanta akka sabrii jireenya maatii kunuunsuu ittiin danda'amu an sabriidhuma jedhee nama fudhadha waan hundaan. Kanaafuu sabrii godhannu. Jedhu naasa. Mashallah. Sabriin obsii waan hunda okay. Namni tokko karaa salphaan akkamitti biizinasa jalqabuu danda'a? Especially dargaggoonni, especially warri biyya keessa jiraatan, biyya alaa jiranis akka biizinesmaan tokkotti karaa salphaan akkamitti dandeenya biizinasa seenuu? Maallaqa xiqqaan. Dhugaa sabab jennaan ani biizinasa biyya baay'eetti nagadeen hin beekaa, Ugaandatti hin beekaa. Ammas immoo biyya biraan jira biizinasumaa kan dhufe maqaa dhawwatiin hin barbaanneefanii. Biyya 3-4-5tti nagadeen hin beekaa. Kana keessatti garuu biyyattii keenya keessa